Kebor Multimedia Production. Rabbi kenna dala durati haramse ega dala haramse ammo wan halala kaisa bakkabu nugole akka sharri islamatti namni beke habe ko walla ali ha walla rabbi wan to ko haramsu wan to ko ran ogu wa wan san bakkabu ka halala bakkabu musmale ni Rabbi nasitti dala waytanu raha ramsu karani tinu dinalde arkatuni mallu halala tula fajira jecha aya lamma fa'id am kesatti kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum hadha huwa mabda'una fi ta'sis at-tamwil al-askar ayan qur'ana lamma fa akuma beektan rabbin kayna subhanahu wa ta'ala aya surah hashri kesatti nama torba قود دنيا قودي في بفكنا واني أكنا قونيف جد ربنا أجكي ستين ندبته ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ما فكنا قوني رب كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم Oda duniyaa mushriktoota argamte yookaan immoo fayyi ganiimaa eega karaa rabbii keessatti ooluu qabdi cinaan isii qoonni biraa ammallee rasuula rabbiitiif ooluu qabdi rasuulli rabbii ufiillee itti fayyadamanii bakka rabbiin isaan eeyyametti kennuu qaban jedhee sadaffaarratti ammoo miskiina dubbatee yatiima dubbatee musaafira osoo karaa deemu siinqiin harkaa dhume dubbatee rabbiin ufumaa nama jahaa qoodee wanni akkana qoonneef jedhe likay laa yakuuna duulatan bayna al-agniyaa'i minkum akka duniyaan jidduma dureeyyotaa qofatti hin naannoyneef jedhe akka duniyaan dureessumarraa gara dureessaatti nanaannayaa hedduu kanatti warri achi hin dhaqqabne akka hin rakkanneef jedha rabbi nulleen aayaa kanarra dhaabanne warri humni isaa baankii islaamaa wajjiin tajaajilamuu isa dhoorgu akka humna isaatti maayikiroo faayinaansii yookaan tamwiil al-asgariin hundeessinee jira wanni akkana gooneef maalin likay laa yakuuna al-amwaalu duulatan bayna al-agniyaa'i minkum akka duniyaa warri dureessaa qofti jidduu warra dureessaa qofatti indeddeebine akka hirmaannuufi jechu akka warri humni isaa didiqqaan hirmaatuufi jecha hayyoonni islaamaa kuni eeyyama akkanaa guyyaa keessa baasuun homa hadhuma shari'aa islaamaa keessatti karaa ta'e akka isinitti hin fakkaanne rabbiin gaafuma qur'aana buusu san gaafuma rasuula keenya muhammadin alayhi salaatu wassalaam ergu san gaafuma san karaa godhe nutu hadha dammaqaa jirra keessumattuu akka biyya keennaatti wanni martuu turtee nu geetti khayran kana aw sharran turtee nu geetti biyyi waan kana qaata itti fayyadamtee garaan gayatte jechuun yookaan nafaan gayatte jechuun hin danda'amu nummoo haguma isiin nu geette sanittuu akkanu itti dammaynee waan tokko dafnee itti hubannu akkuma waliin arginu kana obboleeyyan kiyya namni hunduu duniyaan sadarkaa kam akka qabdu hin beeka islaamummaa keessatti duniyaan sadarkaa kam akka qabdu hin beeka almaalu fil islaami ruknu min arkaani ddiini jedhanii duniyaan islaamummaa keessatti rukni yookaan roga diiniiti akkana jechuun maalin kuno amma manni kun mana ta'ee tajaajila kana kennuudhaaf roga ittiin ijaarame qaba jechuudha roga garanaa rogni tokko kana keessaa manni kun amma cinaan tokko yoo hin jirre manni kun hin jiru jechuudha islaamummaa keessatti diinagdeen yoo hin jirre karaa diinagdee saniin rakkootu dhufaa jechuudha karaa diinagdee saniin islaamummatti rakkoo dhufa jecha akkana jechuun diinii fi diinagdeen islaamummaa keessatti waliif juz'un laa yatajazza humna tokko ka addaan ciru yookaan addaan cabsuu hin dandeenye jechuudha tokko cabsinaan tokkollee ka waliin cabu jecha
أركان إسلاما شنان إسلاممان إتين إجارة مكيسا إني سدفان زكاة زكاة أبين نجتشو أقسم أمو حجوف مسجد إجاروف كيسة صلاتوف أركتا صلاتوفو شرطي صلاة كيسة تكو قامة سترتو سترين قامة أفتت ترر أفني ملك أملين أرقم وان دنيا كان يوكا كان أكا وانا منو بيرنجر ويكا كان يتلا لغرين وان دنيا كاكا جرو كوني كم نما يتين قاينو كان دبالتي أفتت يتين سترن دبالتي ميشاس كيس جرو كان دبالتي منا كان دبالتي نما كان دبالتي هنتي سا دنيا ترر أكملت دنيا أكنا دينا من تيفنان كني غرو دنيا متى هم الإسلام جل إسيتمان بقوم يسين تفتمت سيرة كبا إيجا سيرة كبا سيرة إسي كنا واني أما ولدت نكبه سيرة سنين هادم نودا أكرب إنه أيامت درجة دنيان كبو درجة دنيان كبو كيسا أبو دنيان ألفين نمتي كودا دنيان بر ألفين نمتي كوتي أما بروان كانك أكنت إدو ما إرادو بندو كانك أكنت بريتش بر دنيا كذا غري هو مسبيرا جرو كان يو ستي منا كوان هاروا في دني ستي مني فكاتا دنيا رسولك إن محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيحا اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله كبجة دنياتي كوني غايا دجلان أيون الإسلام harka olaantuutu harka gadaantu caala yaa rasuuli rabbi harka gubbaattu harka jalaa caala harka gubbaa jechuun harka tamiin aliyadul mu'ti harka kennitu harka jalaati jechuunoo harka fudhattu tattaaffii nama obboleeyyan keennaaf ulamaani gurguddaan kun itti jiran harka gubbaa haa taanuudha harka jalaa haa baanuudha kuni qajeelfama rasuula keenya muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa biraatti وعلم مالي حوون انتو جا رسول ربي وعلم مالي حوون انتو لمن سمالي نما ربين قبين نيساكني قبين نيساسا نمو كراسلا قبين كيستي كنون يوكان فتون يوكان نمو اتفايدمون برباكسو كيستي نما اتفايدمين لما فاني مو نما ربي بيكم سيساكني بيكم سسنبرسيسو مي وعلمان كان لالام وعلمان كان مالي حوون انتو جا inni dura maalin nama rabbi qabeenna isaa kennee qabeenna san kallattii rabbiin kenna eeyyame itti fayyadamu san osoo anaallee rabbiin kenne akkanatti itti fayyadamee jedhanii yaaduun hin barbaachisu lammaffaan ka rabbi beekumsa isaa kenne beekumsa saniin ka nama barsiisu nama sanitti hawwuun hin ta'a kanaan ala inuu hawwuun hin ta'uu jedhan hadiisa beekamaa keessatti hadiisa sahiha bukaarii muslimoo deessan keessatti akka namni duniyaa osoo diinii keessatti illee tokko ta'e osoo iimaana keessatti illee tokko ta'e duniyaadhaan akka namni wal caalu muhaajirri sahaabaan rasuula rabbii warri makka irraa madiinatti godaanan harka qalleeyyi maaliif qabeenna isaanii ka horatan ganda makkaatti rabbiif jecha keessa buqqanii godaananii madiina galan warri madiinaa abboota lafaati abboota daldalaati qabeenna harkaa qaban qabeenna saniin ummata san ufitti qabanii kunuunsaniin haa ta'u ammoo namni qabeenna dura horate tokko irraa buqqa'ee fi namni lafa irra dhalatee lafa ka qabu qabeenna ka qabu mana ka qabu maal ka qabu walqixaa miti waan jedhanii himatan muhaajirtoonni kun rasuula rabbiitti alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbii warri kun nu caalee bar keeyrii keessatti maa akkuma nu soomnu sawman akkuma nu salaannu salaatan garuu waan nu caalanii hin qaban maa hin sadaqatannu waan sadaqannu hin qabnu hin hajjannu hajjuu hin dandeenyu maal goona jedhanii hayyee jedhanii rasuuli rabbii mee waan jara kana ittiin dhaqqabdan isinii himu maalinni sun zikrii barsiisan jechuu jarri sun dhaga'ee ammallee waan rasuulli isaan barsiisan san kanama isin dura dabre ittiin dhaqqabdan kanama isin duuba namni isin duuba ittiin gattan jedhanii zikrii barsiisan warri qabeennaa sun ammallee zikrii kanallee baratanii oofan ofirraa amma deebi'anii rasuula rabbiitti bakki an deemuuf yaa rasuula rabbii jarri sun bara zikrii sanillee dhageettee itti fayyadamaa jirti ammallee nu caaluun sun bakkuma jiraa jennaan meelaan akka rasuulli itti mirkaneessan dhaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa sun maal godhani arjummaa rabbii kennaati rabbiin abbaa ofii fedhee arjoomsaa jedhan
أرجته هذا فضل للدنيا دنيا سلا أكربين كايتي في أكربين أججت تاته التمويل الإسلامي فاينانس الإسلام مال إني فاينانس الإسلام يجون هو العلم الذي يصدر مصادر الحصول على الأموال وتوظيفها واستخدامها واستثمارها في إطار الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها فاينانس الإسلام يجون إسا دنياتنا أكملت أكقرابا نما برسيسو أكملت مصدر إسي بكي كمرة دنيا قرابمت أكسم أمو إيقا دنيا أرغتني غين دنيا مالي أكسم أمو أكملت اتفايد من دنياتنا أكسم أكملت استثمار قدن أكملت انفست قدن دنياتنا يو أرغتن مالي رتباسا وانجل الرتب وانقواتو فاينانسي إسلام أجل كوني أمو ويتكنتاو أكاتا شريعان إسلاما حمتم أكاتا شريعان إسلاما إيامو قواعد إسلام ما إرتي بؤورالي برقودو إسلام ما إرتي إجارمت إرتي كهنداي بؤورالي إسلام ما إرتي إجارمت ماليني نفي الضرر وإزالة الأذى وقطعه يعني ويتا دنيا ويتا هرات أوف ديمنو يوكان دنيا أرغت أوف ويتا ديمنو أكاتا أنو إتي دنيا أرغت أوف أمنو أكا نمني توقمين أمون كمنت فاينانسي برارا كوني سي ماليني وانا مربين الرادور هدو إن بيكنا ربا را ربين الدورجي جرا هن را ربين الدورجي جرا كماري مالي خنين را مالي في توقف فيدماتا توقمين أماتا توقف فيدماتا توقمين أماتا درارا كون إسلام من قوائن إسي نفي الضرر نم توقو أكمي أمون كم توقو فيدماتا توقو تي توقو أمومي أما كنتان كان رت إجارنت مقاصد رت إجارنت مقاصد واني جرى مكايو إسلام من يعني ضرورات كم ساجاني علماء بيكا وان إسلام من تيسوف رفته تجرايتشو وان إسلام من اتين رفته واشان برقود تجرى واشان برقود إسلام ما واني رفته فتقفى حفظ الدين ديني إيقوف لما فهمو حفظ العقل عقلي إيقوف ديني إيقوف ربين كأن جهادك راقل عقلي إيقوف ربين كأن وان نما ما تشيسا يوكان الكولي وان سمونا ما تقع نما رتي حرام أقول حفظ النسل حرمات إيقوف إسلام ما كان رفته حرمات أنا ما كان إيقوف سنين ما كان إيقوف ربي زنا حرم سي وكذلك أكسم أمو حفظ المال أبين إيقوف إسلام ما كان رفته أبين إيقوف كنافو رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي واسدي إسني جالة واسدي إسني جب جدا وان سدي ربي جب كيسا إضاعة المال دنيا كساسة يوكان مو دنيا ميدو كوني ويتكسبن اللي يوكان مو ويت دنيا تن أركته جراكن اللي أكاتا إت دنيا سن أركته جراكن كيسة اللي هنكني يوجراته دنيا ميدو جرا ما ينقافة تمام ما فكرت كسبي ما فكرت أك دنيا كرايت دنيا أرجعت كرا كنا برات ما يتين كنا في اللينغا فتام إيه أرجعت اللي أكاتا إني تفيا دم كيسة إنغا فتام يجو ولو ما قال بانكين إسلاما فاينانس إسلاما الرتي ويتهجتو وان سلا شرعين إسلاما دور قرة دور جي وان شريان إسلاما إيه يوم كيسة توجتا واني تقواني دقتمون كم فاينانس إسلاما كرا إتي دنيا أرقمو في أكا إتفايا دمنو في وان دنيا غاية دنيا كيسة جرو كايتين بايو قمنو في مالتي أكا باسو قمنو مدي سنتي أما اللي فاينانس إسلاما كيسة وان نجرو مالين أخلاقا كايون فاينانس إسلاما هندائف مال كايون فاينانس إسلاما هندائف أكاتا شريعان إسلاما كراغودين ظلمين تكوسون أرقم أكا اتترفي أرقتو شريعان إسلاما نما برسيست منهج إسلام مات كيست هندائن من إسلاما كقبين نهرتوف مفهوم تمويل الأصغر هو مالي يوكان مو مايكرو فاينانسي جتشون هو مالي مايكرو فاينانسي جتشون
namni dhuunfaa yookaan gareen tokko warri humni isaa xixiqqaa baankii wajjiin humna isaatiif fayyadamee hin dandeenye warri sun carraa kanatti fayyadamee qabeenya horatuu ka danda'u jechuu maayikiroo faayinaansii jechuun yookaan tamwiilal asgar jechuun maal fa'aa irratti hojjeta wanni irratti hojjetu homa baankiin islaamaa irratti hojjetu irratti hojjeta waan baankiin islaamaa hojjetu irratti homa hijraan fa'aa irratti hojjetu irratti hojjeta humna isaati humna guddoo fi xiqqoo haa taatu malee homa raammis fa'aa irratti hojjetu irratti hojjeta homa baankiileen islaamaa biroo irratti hojjetu irratti hojjeta garuu humnatu daangessa humnatu wal caala هذا إنما هذا أنفع من ذاك konkolaataa sii bituuf masalan suuqa si ijaaruuf meeshaa suuqaa sii bituuf yookaan immoo horii gabbisanii gurguran sii bituuf akka galii irraa argattu taasisuuf qonna irratti hojjetuuf sanyii bituuf qonnaan bulaa waan inni barbaade dhiyeessuu fi keessatti kuni qabdii sin gaafatu mana qabdaa waan qabsiiftu qabdaa siin hin jedhu argitee ammallee humna kee jiddu galeessa godhatee deema maal godha malee gaafa abbaa aksiyoona kanaa taatan namoota isa walitti qabee gattaa'ee barsiisee barnoota kennee fi karaa saniin akkamitti akka hojiitti seenan taasisa jechuudha. sun immoo hadda saaqamiinsaa sun yoo rabbi fedhe insha Allahu ta'ala uf dura deema maal irratti hojjeta mushaarakaa irratti hojjeta mudaarabaa irratti hojjeta akkasuma ammoo muzaaraa irratti hojjeta kunniin adda ibsa gaafata arkaana jira anwaa'atu jira aqsaamatu jira shuruuxatu jira kunniin ibsa gaafata muraabahaa irratti hojjeta salama irratti hojjeta salafa irratti hojjeta istisnaa irratti hojjeta bee'i bitaksiit irratti hojjeta tawriid irratti hojjeta sadaffaa keessatti al-mustanada ala uquli ta'jiir kanniin irratti hojjeta damee uf jalaa qaba gara dhumaatti qardal hasan irratti hojjeta tartiiba qaba gara kun achi ga'uuf qardal hasan jechuun liqaa shari'aan islaamaa eeyyamuun kaashii namaa liqeessuu jechuudha amma baankiin islaamaa humna isaati hundaa'ee qardal hasan liqeessuu hin danda'u jechuun kaashima sii liqeessee birrii takkallee osoo irratti hin qabanne deebisu akkuma warri keenya walii liqeessu san hin beektanii mi'a abbaan akkanaa itti ajajamee naa liqeessaa kan barbaadda mee 5,000 takka naa liqeessi 7,2 sii deebisa yookaan ne miliyoona takka naa liqeessi ji'a tokko booda sii deebisa hayyee ji'a tokko booda miliyoonuma lamaan san yookaan miliyoona san deebisaan birrii takka irratti hin qabatu birrii takka irra qabannaan riba maayikiroo faayinaansiin kennallee yoo rabbi fedhe gaafa achi ga'e akkasiin illee isin liqeessuun sagantaa keenya keessa jira jecha namatti hin tolu Allahu akbar zakaa irratti hojjeta biyyoonni amma guddatan hedduu biyyoonni islaamaa kan fakkeenya ta'an jiran kanniin keessatti dhaabbata jira ka kanniin irratti hojjeta zakaa irratti sadaqa irratti waqfi irratti biyyoonni maayikiroo faayinaansii kanarraa fayyadaman akkuma reefu obboleessi kiyyaa dubbatu san biyyoota kunoo maaliiziyaa indunuusiyaa paakistaan hindi bangalaadish keessumattuu biyyoonni sadiin gara gadhaanuu kun paakistaan hindi bangalaadish biyyoonni kunniin aqabaanni gufuun baay'een osoo irra jiru osoo gufuun baay'een cabsanii maayikiroo faayinaansii kana fayyadamanii sadarkaa olaanutti ceeyanii jiran keessumattuu biyyi maaliiziyaa faayinaansii islaamaa keessatti gahee guddaa qaban maayikiroo irratti hojjetan keessattuu maayikiroo faayinaansii irratti hojjetan waannoon hayyoota islaamaatiin taasifame tokko waan jedhu dhageettanii parsantii ummanni islaamaa yani tushiiru الإحصائيات إلى أن 72% من المسلمين في العالم لا يستخدمون الخدمات المصرفية لعدم مراعاتها لقوانين الشريعة في تحريم الربا والقمار وغيرها من المحرمات المتعلقة بالتعاملات المالية بيون إسلاما كالدنيا بترباتمي لما برسلتي ترباتمي لما ورا فاينانسي كيسل سيني مالي ركون إساني فاينانسي إسلاماتو أكا شريعان إسلاما جلوتين ديمين bara waa hedduu gara duubaanu harkiseera akkasuma ammoo amma alhamdulillah qo'annoon dhiyoo kana jiru mu'assasaanni dhaabbanni adda addaa
ka microfinance waliin deemu jira ka isa daamii godhu akka addunyaatti aalama islaamaa keessatti 300 ka qabu muassisaanni dhaabbanni adda addaa dhaabbateera. Dhaabbanni kun biyyoota 32 irratti hojjeta. Yoo rabbi fedhe insha Allahu ta'ala gara amaanaa microfinanceetiin itti dabalamna jennee yaannanus laal. كما تطورت هذه المؤسسات رغم التحديات في باكستان والهند وبنغلاديش بيوتا كنين كيسات غفون باين جراتو وجين ركون قدان جراتو وجين بي كنين الرد هجتني وان قدا أرغتني جرو عالم إسلاما كيسات هيس فارسنتي أفرطمي أفرطا نهبلين كنين أمة إسلاما ركتا كان تقبون دندو كنافو مال برباچ سره أبت أكنا كنين أمني نلين اتدبلمني غاية كينا باني هموي أمة كينا أكبيون أمرف دبني كنين أمة إساني ركو كيسا باسن قلوك أبنا كان هدون كيسانين كراتن سنشد عدودك بأخيك آية قرآناتي ربيني إنن أكنا جري آية كنا كيست نبي الله موسى هارونين أبوليسكي هارونين نبي قوني إرقودان إرّيكي سيجابي السناني جري إرّي نبي الله موسى كجباتين يوكان كجباتون إنن أبوليس إيسا هارون إرقموني إسني قلنا اتفاقات حرك والكوني لما والمؤمن بأخيه عزة فالمؤمن لأخيه قوة مؤمن أبوليس إساتي فمنا مؤمن أبوليس إساتي فمنا والمؤمن بأخيه عزة أما اللي أبوليس إسا كمؤمنات جباتا إن شاء الله تعالى قويا برا لنجي والروان كانت بسيسة يكسيون بتتيتي يا رب في إن شاء الله بل إنن قويا ديرا ساتي ديرا فرنة ولد ديبنا أبونك يا أبوليان حيوني برقودان أفو كان جرتا مغانا دو إنان درقامي أفو كانت بهي إيفا من أقودان أفو الجاسين جرا جزاكم الله خير